Asa qarshii fi carraa leenjii adda addaa kenneeraafi dorgomtoota Itoophiyaa keessaa hojii uumtuu dubartii filatamtuu ta'uun kan mo'atte immoo Mihirat Radiidha. Mihirat wiirtuu yaalii barattoonni waan yaadrimeedhaan baratan gara qabatamaatti itti geeddaranii fi rakkoo furmaata itti kennan Dynamo Center for Technology jedhamu kan teknoolojii, injiinaringii, IT fi herreega irratti xiyyeeffatu hiriyoota ishee waliin ta'uun magaalaa Jimmaatti hundeessite. Leenjii kafaltii madaalawaatiin kennan kanaanis barattoota kutaa lammataa hanga yuunivarsiitii jiran 1,100 marsaa lamaan eebbisiisaniiru. Mihirat waa'ee dhaabbata ishee kanaa akkasiin nutti himteetti. Elementary ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ተማሪዎች barattoota elementaryidha hanga yuunivarsiitii jiraniif wiirtuu yaalii kan yaada isaanii gara waan qabatamaatti itti geeddaran hundeessine. Kanaafis manneetii barnootaa garaagaraa waliin ta'uun haala isaan viidiyoo fi sagaleedhaan bashannanaa ittiin baratan qopheessine. Kanas umurii fi sadarkaa barnootaan addaan hiruun roobootiksii, elektirooniksii fi piroograamiingiidhaan yaalii fi leenjii kan jalqabsiisne jechuudha. Gama biraan ammoo qonnaa sadarkaa xiqqoo irra jiran oomisha isaanii guddisuuf tiraktara xixiqqoo hojjennee yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun dhiyeessuuf hojjechaa jirra. Kana malees sirna barnootaa keenya keessatti barnoota isaanii waan walxaxaa godhu hir'isuuf yaalleerra. Kanaanis afaan isaaniin akka baratan haala mijeessineerra. Yeroo ammaa afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin barnootichi kennamaa jira. Barattoonni keenya rakkoo naannoo isaaniitti argamu adda baasuudhaan furmaata garaagaraa kennaa turani. Fakkeenyaaf barataan tokko konkolaachistoonni yeroo oofan yoo hirribni isaan qabee balaa tiraafikaa qaqqabsiisuu waan danda'aniif hubannoo namtolchee yookaan AI fayyadamuun manatsarii yookaan kishaafee nama dammaqsu hojjete. Kalaqa isaa kanas yeroo ibsu iji namaa yeroo murtaa'etti waan libsatuuf yeroo isa barameerra yoo dheeratee tureef manatsariin kun sagalee dhageessisuun akka dammaqsu godha jedhe. Kalaqaawwan biroo 30 caalanis agarsiisaaf dhiyeessinee turre. Mihirat dorgommiin jabaa akka ture himuun kana boodas qarshii argatteen wiirtuu isaanii babal'isuuf akka hojjetan ibsiteetti. Dorgommichi baay'ee gaarii ture. Keessumaa akka dandeettii keenya beeknu nu gargaareera. Danqaa fi dorgommii sadarkaan ture nu jabeesseera. Dorgomtoonni muuxannoo waggaa dheeraa qabanis jiru ture. Sagaleen filannoo uummataa onlaayinii yeroo kennamu nuti badaa gatiin hin beekamneef waan kufne nutti fakkaatee ture. Garuu darbinee as geenyeerra. Dorgommii kanaanis birrii 370 arganneera. Dhaabbatichi leenjii garaagaraa nu kennuuf akkasumas dorgomtoota Afrikaa biroo wajjin akka dorgomnuufis Firaansi nu geessuuf karoora qabateera. Qarshii arganne kanas yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun barattoota yuunivarsiitii jiraniif barnoota tiyoorii qofaan akka hin baaneef hojii leenjii teknoolojii, herregaa fi IT'n wal qabatu kennuu irratti oolchuuf yaadnee jirra. Kana malees wiirtuuwwan yaalii keenya ittiin babal'isuuf yaadneerra. Wiirtuu damee lammataas Finfinneetti ni bannaa jechuudha.